Bakka nagaan gara kana namaan himanii sagantaatti dhugaa addunyaa dhokfaman gadi fageenyaan qoratuu dhuftan. Ergamni keenya odeeffannoo fi dhugaa miidiyaaleen mootummoonni fi gaazexeessitoonni gaddeessan ifa baasuudha. Zamana odeessaaleen bocamanii fi gulaalamanitti kaayyoon kana namaan himanii seenessaalee ilaalchotaa fi mul'atawwan yeroo baay'ee afarfaman yookaan itti yaaduun dhokfaman dhiyeessuudha. Ta'iiwwan seenaa hin himamne irraa hanga argannoowwan saayinsii dhokfamanii fi gochaawwan mootummaalee dhoksaa jala dhugaa barbaanna. Tokkoon qophiilee keenyaa irratti gaaffiiwwan falmisiisoo tuqaa dhaabbileen ni gaafatamu. Akkasumas sagaleewwan dhaga'amanii hin beekne ni barbaadamu. Sagalee ifan baane immoo addunyaa keenyatti boca godhan ni barbaadamu. Wantoota hunda gaafachuuf dhugaawwan dhokatan baruu fi seenaawwan hanga himamanii ol nama yaachisan hubachuuf yookaan barbaaddanii fi qophii taatan ta'e subscribe gochuun gaaffii barbaacha dhugaa goonutti makamaa. Kana namaan himan dhugaan badee jira mul'isuu qofa barbaada.